Ashama akkam jirtu nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu har'a keessummaatu dhaggeeffa hagaa haala kanaan mijeesse oolmaa koo guyyaa har'aa isinitti agarsiisa na wajjin ta'a qopheeffadhee xumuree galgalaa'eera. Waxii asitti waa qopheessee achitti wante akkaataan qopheesse akkaataan tolee haadha mucaa ta'ee mee na wajjin taatu na wajjin taasiniin jedha akkuma argaa jirtanii. Waxii qasirillee waxee jira kun hunduu kanatti qasirii waxee amma namni uffatti gin lablab irraa goonee bakka nuti namni galgala dhufa waan ta'eef tokkoon booda nuti tarak irraa goonee jechuudha. Okay. Haala kanaan bunallee aannan nan danfisa eenyu leetira tokko dhufee irraa danfisnee mucaadhaa minaamin isa kana bunaan nan danfisa jechuudha. Elaa sitti gamanni kun haala kana ta'e inni duratti saalooniin bareedee akkatti warqii fakkaatu har'a saamin yaneen jedhe kun duddaan keessa ciisa garaadhaani. Kun xarapheessaa iddoodhaa kaafnee achi maxxansinee as kotochine haala kanaan taa'aa jirra kunuyyuu TV ilaala lapheedhaan ciisee jechuudha. Kun achi ciisee TV achi ilaala. Innashin kun immoo mudhii qabattee kun akkana fuuldura saggaarti. Guyyaa guutuu fuuldura saggaaraa oolti inni kana ilaalaa. Maal jettu reesin kun mudhii qabattee fi fuuldura dhaabatti. Nyaalala TV gaaddessitee jirti amma mucaa kana hin cunqursinee wanti kun. Kun akkatti loo. Ana dhaqee haa'u laala waan inni gochuu deeme. Xarapheessaa achi harkifnee namni akkatti taa'uyyuu hin jiru jechuudha soofarra. Akka warra musliimatti lafa afannee fa'ii teenyee nyaanna jechuudha walitti akkana naannofneeti. Akkasii gahumaafuu saalooniin kanuma fakkaatee taa'a. Amma numatti ergabooti ishiinis akkana fiduun dhiisa ishiinii gurroo ishii caccabsee na jalaayyuu. Kanaaf ishiinii amma jarri dhufanitti asin mul'isu mushurraadha. Dura qopheessu midhaamin hin jiru. Maaliif hin caccabsa jechuudha irraa dhahuu dadhabna. Haala kanaan hin qopheessee jira. Saaloonis jechuudha. Amma gara kushinan deema hojii jechuudha. Hojiidhaafi akka nagaa boraatiillee kan keenyaaf chaarjariidhaa fi hin tuqaa achi jala chaarjarii firiijiitu jira jechuudha. Kanaaf jedheetan boraatii kaa'e jechuudha. Inuma haa agaruu naatti ka'e asa'eet ilaala quba kaa'uuf deema jechuudha. Amma gara hojii kootitti jedhee biddeen absiititti buusan asiin waxii waxaan akkuma rabaate iddoo 3-4 godha malee iddoo tokkotti beekee waan tokko jedheetu hin jaaladhu. Amma heelin lokkosee dursa isaati. Den biddeenan durarraa fudheen isinitti agarsiifadhaa kunooti jalqabee jira xaafii haaraadha. Haaraanaaf galee reefuun jalqabee jechuudha baay'ee bareeddu tokko laslaasa waan taate. Mana garachillee xaafii hadii carqee miti wal makaadha garuu akka hadiitti bareedaa soo asii immoo kunoo. Ifachaan jira narrigee irraa fufuutee minaamin jedha kaameeraa fumaa fi waraabadhaatti naqee jira biddeena. Bakka hojjedheetan fixeetan isin agarsiisa jechuudha rizaaltiisa. Viidiyoo waraabuu omaanatti toluyyuu didee nam viidiyoo waan akkanaa waraaba waan ta'e waraaba eessaamin nara yakkisaa hoola. Anyways ka inaafu ka. Biddeen mirxii tokko irraa fuudhee biddeen haphisee hojjechuu nan jaaladha. Maaliif furdaa nyaachuu baay'een jaaladha garuu naan tolchuu des nan jedhu. Yoo gama gaalatti immoo biddeen haphistanii hojjettan maleedha. As dhufee egaa kunoo waxii akkuma argitan dursotoon kaameeraa waraabinii waxii diimaa kana. Waxii diimaa kana jechuudha. Isin jedheetanii በነገራችን ላይ
Den asitti immoo allicaa maddee ishee waan taate bukkeetti hojjedhu jedheeni qayisirii jechuudha. Haala kanaan faaqee xibsii ishee hin mi'oofti qayisirii. Qayisiriin xibsiidhaan hin mi'aawu waan ta'eef haala kanaan immoo isa faaqee qoqopheessee midhaan akkasitti sirreeffadhee jira jechuudha. Haala kanaan yaa'u qayisiriin qimamee isin barbaachisu hin beektu. Qaaraa shunkurtii zayitii nacca shunkurtii illee itti dabalatanii dandeessu. Wantoota kana malee waan biraa qimamii waxiin barbaachisu qayisiriin hin beektu. Dan bilcheessee egaa kaameraa dhadhaamsaanii biddeenas tolchaan isiniin jedhee bilcheessee qayisiriirti immoo qaaraa naqee akka kanatti takka godhee qopheessaa jira jechuudha. Soogiddas mimmi'eeffadheetiin bilchaannan itti naqee qaaraa jechuudha. Waan itti qicummoo qopheeffadhee jira. Yoon shaklaa dhiyeesse ijoolleen butanii gadi naqu jedhanii ijoolles fidanii waan dhufaniif maatiin nan beeka. Beeka laaskitii qopheeffadhee jechuudha saaniidha. Haala kanaan qopheesse gaa akkuma argaa jirtan. Kanuma gaa qayisirii xibsiin yoo kanuma. Jedhika. Banagaraajin lama andajaa sitti agarsiisaa jira. Gizoom tokko na jalaa gubate ijji 5 ala ishiin achi hirkise 2 jedha. Inni kun 2 inni guddaan hin qoxxaran 2. Ishiin namatti jedhu garuu nama qabdi ishiin distiin irra jirtu. Biddeen ammoo shara iddoo kanaan ga'ee jira. Fufurdaa fakkaata garuu baay'ee haphii tokko biddeen dhugaa kaameraa irratti fufurdaa fakkaata. Amma naan ga'ee garuu ganaan tolcha ammas jechuudha. Akkamitti lessaan hin argine midhaan akkanaa dhugaa waaqa. Anna kaameraa sin nammaxxansu waan ijji shaashadhee fakkaata garuu mirxi injeera akkuma argaa jirtan. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Anna haala kanaan takka gochaa hoolee ammallee ganaan tolcha biddeen hin xumurre. Yaa'u keessummaarraa yeroo hafe guyyaa 2 naa taa'u qaba. Yaadee waan hin bukeesseef akka as jiran keessummaanis beekaa waan hin tureefini. Duras dhufanii waan ta'eef hin galu waan ta'eef amma immoo eetanii haala kanaan hojjedhee jira jechuudha gaayyoo. Eelee kooti. Eelee koonnaa dura takka hin gubuu takka hin ho'isu wal keessa garuu baay'ee culluluqtuudha. Akkuma isiniin jedhe caafii malee waan hin qabdu ginuma ammoo garuu ammumaa sirreeffadhee dhiqeetiyyuu garuu ashooqamuu dhatte maleedha. Yaa'u anis sarara guuteen naqaani bakka. Ginuma hin hir'isu biddeen nan naqu. Daarii ishii irratti nan naqa duraatti na jalaa balleessanii nan deemee haala ishiitti nan naqa tureesh. Ofumaaf oolaa tureesh. Ihee haala kanaan itti naqeetuma sharasharaa jira. Asitti immoo magluuba barana hojjadheeni. Magluuba barana hojjadheeni ammas deebi'anii jedhanii barana nama 7 hojjadheen hojjattu malee sanaan jedhanii har'as immoo qopheeffadhee jechuudha. Harkuma sanaanii asitti foon argaa jirtu foon affeeletanii qobaasaatti garuu booda nan hojjedhan qolleetii faana na godha waan ta'eefi. Qaaraa ishii kana fayyadamee shunkurtiin jira, timaatimiin jira, kaarootii gifilli godhee haala tokkoon akka naa bilchaatu. Dinnichi ammoo baay'ee xixiqqoo waan taateef nu godhi waan jedhanii nan rakkisanii waan ta'eef quncisuu waan baay'ee hin jedheef nan xabbasa kanas zayitii keessatti waan ta'eef haala kanaan ruuzii koos qopheessee jira. Isas nan hojjedhaa.